Bagana ganduftanii gara aggaaruu YouTube channelii welcome ana dhufuu isin jenna. Egaa warreen YouTube channelii aggaaruu kana daawwataa jirtanu obsaan na duukaa turaa hamma dandeessanuuni wal jajjabeessuudha wal cimsuudha waan ta'eef YouTubein immoo waan beeknu irratti wal barsiifna waan beekneef itoo hin ta'in waan beeknu irratti wal barsiifna. Kanaaf tokko lama jennee amma gaarraa umtini qabadhee yaadde akkuma waan nama hubachiisuutti jechuudha. Waa'ee YouTube keessatti YouTube yookaan YouTuber ta'uu keessatti wantoota nama barbaachisu jechuudha. Namni tokko YouTube hojjechuudhaan maaltu isa barbaachisa? YouTube isa akkamitti hojjeta? Maal fa'i keessa maal walitti himuu qabna? Maal namni natti himuu qaba? Maaliin namatti himuu qaba? Akkamitti beekumsi tokko gara tokko deemee nama tokko fayyaduu danda'a kan jiru jechuudha. Kana tokko tokko ilaaluu fi egaa asirraa yeroon jalqaba seenaadhuma Google Chrome kana ilaalla jechuudha. Chrome browser. Chrome egaa akka lakkoofsa Awurooppaatti Chrome kan jalqabee bara 2005tti jalqabee 2005tti kaampaanii Google keessatti namni hojjetu yeroo jalqabaatiif kaampaanii Google keessatti qaxaramee namni hojjetu jechuudha. Yookaan immoo kaampaanii Googleetiin homtu kun kalaqni haaraan Chrome jedhamu jechuudha. Argame jechuudha. Chrome ni hojjennu kun jechuudha. Nama lammii biyya Hindii kan ta'e kan Chrome irraa hojjetu Google kaampaanii Google irratti hojjetu jechuudha. Argame jechuudha. Kanaaf Chrome damee Google keessaa tokkodha jechuudha. Kaampaanii Googleedhaaf hojjetu keessaa tokkodha jechuudha. Chrome YouTubenis Google wajjin walitti dhiyeenya qabu, hidhata guddaa qabu. Maaliif damee jiraarraa jechuudha. Egaa Chrome dhiyeenyuma dhalatee beekamtii guddaa argatee jechuudha addunyaa kanarratti. Chrome beekamtii guddaa argatee addunyaa kana marraa jira jechuudha Chrome. Kanaaf Chrome maal jedhama? The king of all browser jedhama jechuudha. The king of browser. Yookaan immoo nugusa browser hundaati. Mozilla hin caala, Opera hin caala, Phoenix, Linux hin caala. Waan akkasii jechuudha. Darbe beekamoo akka Mozilla, dara Internet Explorer kana hin caala, Opera hin caala jechuudha. Linux hin caala jechuudha. Forex browser baay'eetu jiru. Browser arfashaan tokko keessaa jalqabaatii addunyaa yeroo ammaa kana tokkoffaadha jechuudha. The fastest jechuudha. Fitnessis baay'ee qaba, ariitis baay'ee qaba, saffisa qaba. Chromeedhaan waa fayyadamu. More secured kan ta'edha. Eeggannoo qaba. Salphaatti basaasamee saayibara ataakoonni cabsuu hin danda'anu. Chrome jechuudha. Kanaaf Chrome baay'ee secured kan ta'e jechuudha. Kanaaf Google Chrome browser jiru keessaa the fastest addunyaa kanarraa percentage 65 ol namoonni digital world kana keessatti fayyadamaa jiran Chrome browser kana fayyadamaa jechuudha. Egaa akkuma inni 2008tti jalqaba Chrome kun gaafa jalqabu seenaa Chrome gidee kaasnu koompitaraaf jalqaba ba'ee Microsoft Windows keessatti hojjetaa ture. Microsoft Windows irraa gara moobaayiliitti ol guddate jechuudha. Device moobaayiliitti ol guddate jechuudha. Amma moobaayilii deviceedhaafis koompitaraafis laaptooppiifis Chrome tajaajila guddaa kenna. The fastest more secured RAM isaas speed qaba. Fudhatama guddaa qaba jechuudha Chrome. Egaa Chrome irratti baay'ee kana yeroo jennu jechuudha.
Kiroomiin beekamtii guddaa qaba. Kiroomii kana gaarii fayyadamnu. Kiroomiin immoo sitingii mataa isaa ta'uu danda'e qaba jechuudha. Mee sitingii kiroomii ilaalla. Sitingii kiroomii kana ilaalla. Kiroomiin egaa sitingii isaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Google Chrome keessa gadi galle Chrome waa baay'eetu hojjetama jenneerra. Laayiviin Chrome galamaa YouTube akkasii paaswordiin kanaan Chrome sirreessinaa jechuudha. Google Chrome baay'ee waan nu fayyada. Ergamaadhuma Google ta'ee ka'ee jechuudha. Kaampaanii Ameerikaati. Ameerikaanidha itti gaafatama developed by Google haa ta'uyyuu malee kan hordofu adda duree ta'e kan hordofu Chrome kana Ameerikaa jechuudha. Galii guddaa galchuudhaan persentii guddaa addunyaa kana irratti liid godhaa jira jechuudha. Egaa Chrome irra gadi gallu gaasii kana yaadachuu qabna. Gizee kamuu namni kamuu namni YouTube ta'e YouTube fayyadamu hundinuu tuqee sadan kana 3 dot icon kana baruu qaba. Icon sadan kana jechuudha. Tuqee sadan kana irraa namni mobaayilii isaarraa tuqaa sadan kana tuqee mobaayilii isaa gara kamitti geeddaruu danda'a jechuudha. Gara laaptooppiitti geeddaruu danda'a salphaatti. Qallaaliidha salphaatti geeddaru. Kanuma guutee iddoo kana tuqxee kuduraa kun maal fakkaata miidhamee asumatti ilaala. Asumatti ilaallu kun kompiitara miti kompiitaratti geeddaru jechuudha. Kanatti geeddaru isii kana tuqnee jechuudha. Isii kana on goone isii kana irra gallee jechuudha. Tuqeetti tuqnee deeskitooppii goona jechuudha. Deeskiitti geeddara jechuudha. Teebiliitti geeddarra kompiitaratti geeddarra battatee flexible ta'ee yaa'ee waa hunda hojjechuu danda'a. Kanaaf akkas goona jechuudha. Taayiraan jechuudha. Deeskitooppiitti geeddaramee jedhama. Kun mallattoo maaliiti? Mallattoo kompiitaraa miti kun maasiiti. Waa baay'ee na hojjechuu inni tu laaptooppii ta'e akkasuma gaafatu jechuudha. Kana nu cinqu. Kanaaf kun qajeelfama tokko jechuudha. Ruul waaniidha kun. Ruul nambar 1. Namni YouTube ta'e seera isaa jalqabaa jechuudha. Kanaaf akkasitti geeddaruun dirqama ta'a kana baruun. Kan biraa immoo amma irraan kaasetanii ammas kan mul'ataa haasaa jirra. Waan keessa darfadhe yeroo baay'ee deeskitooppiitti gadi geeddaraa ani hin beeku waan isaa. Amma argeera suman argeessisu itti agarsiifani. Ammas tuqee sadan kana tuqne inni irra. Tuqee sadan kana tuqne yoo inkognitoo fayyadamuu inni kunooti. Yoo inkognitoo fayyadamuu inni inkognitoon kunooti. Ni inkognitoo taabii kanatti yoo fayyadamne homti nu fayyadamne jenne namni beekuu hin danda'u. Yoo fiilmii adda addaa ilaalle fiilmii sana namni biraa dhufee bakka nu ilaalle sana mobaayilii lammata irra deebi'ee hin ilaalu. Fakkeenyaaf yuutuubii nama tokko viidiyoo nama tokko yoo ni inkognitoo taabii kana keessa galle ilaalle jenne karaa kanaan galle viidiyoon isaa lammaffaa amma deebi'ee dhufu jechuudha. Maaliif ofirratti naambifatu inni kun? Kanaaf yeroo baay'ee saayibar ataakariin fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo yeroo taphachiiftu kana keessatti yoo taphachiifte maal balleessa? IP location isaa harkaa gata jechuudha. Biyya kanatti taphatamaa jira jedhee hin himu jechuudha. Hin dhoksa waa namaa dhoksuutti waa dhokatanii hatuutti jechuudha. YouTube sochoobu gowwoomsuudhaaf ni inkognitoo taabii kana gadi fayyadamne duratti beekuu hin danda'u jechuudha. Fiilmii adda addaa dhoksitanii ilaaltan ta'es jechuudha. Fiilmiin barbaachifne namni biraa kan arguu hin barbaanne wayii kan ammas irra deddeebi'ee sitti hin finne. Kana keessatti ni inkognitoo taabii keessatti ilaalta jechuudha. Kanaaf ni inkognitoo taabiin IP adreesii keenya dhoksa jechuudha. Neetworkii nu irraa fayyadamaa turre hamma akka nu taphachiisaa turre hin dhoksa. Viidiyoo tu ammas keessatti taphachiifne baay'ee taphachisuu dandeenya. Nu callisnee bannee walaallaa jiru. Kun mallattoon isaa mallattoo ija kanaati iyyuu amma kana qaba. Asirratti tuqaanii yuutuubii tokko yuutuub viidiyoo inni ishii yookaan itti bannee jennee jechuudha. Viidiyoo YouTube viidiyoo Amaarik inni fakkeenyaaf gallama. Asirratti YouTube viidiyoo Amaarik kana gallee fakkeenyaaf isaatti achirratti ilaalaa asirratti jechuudha.
walumaatti agarsiisuudhaaf turme isaatii asirratti ilaalee amma isaatii qabaman waan keessatti isaatii yeroo biraa deebi'atti nuuf ilaala maaliin itti nuuf eenyuudhaan natti nuuf jechuudha maal keessatti ilaalaa jira niiw inkoogniitoo taabii keessatti ilaalaa jira yoon sa'aatii meeqa kana keessatti taphachiisee jedhe moobaayilii kanatti taphachiisee kanaan jedhu sa'aatii manuu lakkaa jechuudha sa'aatii dhoksee taphachiisuudhaaf hin caala fayidaa jechuudha niiw inkoogniitoo taabii keessatti amma niiw inkoogniitoo taabii keessaa hin baane jechuudha hin baane History ofirratti nambisuun seenaa isaa keessatti annaaf kan hojjetame jechuudha. Akkam goonee baana niiw inkoogniitoo taabii kana niiw taabiitti gallee baana jechuudha. Namoonni fiilmii adda addaa ilaaltanus yoo as keessatti ilaaltanii irra deebi'ee itti nuuf jechuudha. Nuuf olchaa jira jechuudha. Egaa niiw inkoogniitoo taabii ilaalla. Ammas kiroomiin kana keessaa kiroomiin egaa falaasama kana maqaa kana kan argate nama lammii Indiyaatti kan dhalatee kaampaanii Googilii keessa hojjetu inni irra jecha kiroomii fi jedhu immoo kiroom kan jedhu kana lammii Faransaay nama Faransaay tokkotu iyyuu elektirookeemikaalii kiroom kan jedhu tokko maqaa kana argatee maqaa kanaaf kanaan moggaasanii kalarfuul jechuudha akka halluuti maqaa halluu of keessaa qabu jechuudha kiroomiin kun. Egaa kiroomii irratti waa hunda sirreessinaa kiroomii sitingii isaa egaa ammas kana keessa gallee sitingii kiroomii kana galle jechuudha. Wanti hunduu sitingii qaba. Sitingii isaa keessa gallee seeftii cheekii keessa galla. Kiroomii fayyadamuu inni dura kana ilaalla. Paaswordiin keenya kiroomii keessa jira waan ta'eef. Kiroomiin baay'ee jaallatamaa fi baay'ee barbaadamaa ta'ee jira waan ta'eef kana fakkaataa jechuudha. Egaa waa'ee kiroomii haala kanaan ilaallee irraa kiroomii cheeggoonirra kana jechuudha. Ammas kana cheeggoonirraa amma immoo nootifikeeshinii immoo dandii cheeggoona. Ishii kana cheeggoona nuyi asitti kunis cheek ta'eera. Kun haala kanaan jira waa'ee kiroomii kana fakkaataa. Namoota na hordofaa jirtan dogoggoraa akkaataa itti dubbadheetiin ibsee yoo sagaleen koo baay'een dhaga'amni dhiifama. Yoo na hordofaa jiraattanii nama jalqabarra waan ta'eef yeroo biraaf nama fooyyessuu nan danda'a ammaaf namaaf kolchaa dhiifaman jira.